Ashama akkam jirtu nageenya keessan badhaadhaa uummata qastii hordoftoota siifan ooratu jirra jirtu fayyaa keessanii ansiifan ooratu bidha nagaan isiniif haa ta'an biyya galaa viidiyoo hojjechuu dhugaa rabbi maal akka ta'e hin beeku kanamatti irraa fagaadheen jira safara keenya immoo katamaa keessa ijoolleen akkasiin jedha yeroo baay'een hanna wananawa t-shirt isaatiin nan qaba dhugaa dubbachuuf isa mootummaa inni boqotasan mucoon riyaa kootiin hojjisiiste arrammoo suuradha yeroo baay'een arganne yooma suuradha nan jedha arragar harka koogee jira innaa waan akkasitti namoonni bayitachuu barbaadan sootaan akka sodan argadhe garuu iddoo isaa baree jira waan ta'eef isin bituu hin danda'a jechuudha kina araka ko galee jira dhugaa dubbachuuf karaa TikTokis karaa nama tokko yoo argu karaa viidiyoo TikTok irra caala ijoollee suuraa isaa girgiddaa irraa qaban baay'ee bareeda ani akkuma tasaa yoo deemuun argadhe ittiin argadhe jechuudha karaa mana poostaa abbaa gadaa biraa jechuudha magaalaa keessa kanaafuu warroonni bitachuu barbaadan hacee akkanatti dhugaa baay'ee bareeda bakka sanitti hin danda'u hanamoo viidiyoo hojjechuu maal akka harkan nanteen na jedhan beeku harkan qaban beeku fan biyya galee cirraashuma ganna oofee jira dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ganna oofee jira heestuu ijoollee safara keenya baay'ee wacasii jibbisiisan bakka viidiyoo